Hayyee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya kun sagantaa hawwiidhaan eegaa turtan Instituutiin Aartii Oromiyaa OBN wajjin ta'uudhaan kan isiniif dhiyeessu sagantaa Hegeree Taalantii Shoodha. Hegeree Taalantii Shoo egaa har'a sagantaa isaa tokko jedheetiniin jalqabee jira. Hegeree Taalantii Shoo irratti namoonni dandeettii aartii qabna jedhan kamiyyuu kan irratti dorgoman sagaleedhaan taatummaa yookaan aaktingiidhaan akkasumas shubbisa aadaa daansii ammayyaa fi namoonni kennaa addaa qaban hundinuu kan irratti hirmaatan dhuma irratti immoo badhaasa guddaasaa akkas baataniitiin kan deemuu danda'an waliigala qarshii miliyoona 1,500,000 kan badhaasaaf qophaa'e Hegeree Taalantii namoonni baay'een galmaanii jiru ammas galmee hin xumurre namoonni galmaa'uu barbaadan bilbila as dakatti barreeffame kana ilaaluun isarratti bilbiltanii galmaa'uu ni dandeessu dorgomuu ni dandeessu Hegeree Taalantii egaa walumaan kan daawwannu ta'a isin hunduu mana keessan teessanii murtee ofii keessanii kennaa ittiin bashannanaa akkasumas barumsa irraa argachaa nu waliin tura Hegeree Taalantii. Dhugankee dhugaadha mul'atee ifa jira haqa kee hin haalu beeka si miidheera si dhabee jiraachuun hedduu na miidhullee dhiifama naan godhin an yoomuu siin tolle dhiifama naan godhini an yoomuu siin tolle ani an refuuna galee ane daansi dhabe qaroo koo ani an boqonnaa dhabe badi koo yaadacha obsee koo badi koo fadabbin si dhabuu ta'ullee dhiifama naan godhin an yoomuu siin tolle. Sagalee kee irratti waanan komentii qabu baay'ee vaayibireeshinii baay'ee isaa turte romma sagaleen kee baay'ee romma sodaas ta'uu danda'a saniin of keessaa baasuu qabda kanaan achitti immoo humna sin qabu iskeelii keessaa sin baata kana sirreeffachuu qabda dirqama waan ta'eef jecha kanaaf fiilingii isaa fiddee bareechite waan irratti qophoofte nutti agarsiisuudha malee cinqamuun sirra hin jiru. High pitch inni jedhamu immoo iyyuu miti. Ol ba'a malee ol ba'us bareedaadhuma deema malee iyya miti. Tole sana sirreeffachuu qabda. Kanaanach omaan jedhu gaariidha. Baay'ee qalbeessa gaariidha. Waan gaarii hojjettee sagaleen keessa waan gaarii qaba. Garuu ritmii hojjetaa turte addaan hin baafanneen. Ritmii exact ritmii isaa qabattee deemuun sirra jira jechuudha. Kanaaf shaakala kan kee sirreessii filannoo kan kee sirreessii carraa gaarii. Kana yaadan siilaadhu tokkoffaan sirbati dhiyeessi weelluun ati dhiyeessite kun ritmiidhaanidha kan hojjetame ati akkuma mataa keettidha kan dhiyeessite jechaadha. Kana hubachuu sirra jira hanqina keeti kuni lammata irratti immoo yeedaloo inni qabu kuni caccabsa baay'ee qaba. Yeedaloon wanta kana fayyadamneti. Sadaffaa irratti toon kwaalitii kan jennu minyaa'ina sagalee ituu irratti humte ta'eeti ituu maaltu barbaachisattee sirba bareechamee hojjetamu ture. Kanaaf hanqina kee kan hanqina amma siilaatame kana sirreeffattee gara fuulduraatti haala gaariitiin deemuu dandeessa. Kanaaf jabaadhuun siin jedha carraa gaarii.
Mee eessaa akka dhufteef maqaa kee nu ibsi. Maqaan koo Firaa'ol Birruun jedhama. Kanan dhufee godina Shawaa Ba'aa Aanaa Lumee magaalaa Moojoo ganda Duwwaa tokkorraa. Hayyee daqiiqaa lama qabdaa saniin keessatti waan fidattee dhufte nu dhiyeessina. Michuu dhugaa yaala seekoo magaal qalloo ko irkoo dhugaa yaa qaceekoo yoon sittaare qalloo ko kolfuu qabda yaala seekoo yoon attaarte qalloo ko kolfuun qaba yaala seeko nan sittaare taakkitti too sinnattaare yaala seekoo nan sittaare osoo laafi laame jennee gaadin teenye addaan baanu taakkitti too toltaa geenye kogorii jennaan adidde wal dhagahummaa nu dibde angora zennaan adidde wal dhagahummaa nu dibde kogorii jennaan adidde wal dhagahummaa nu dibde angora zennaan adidde wal dhagahuun hiika dhabde osoo wal maraarfanne wal keenye bobaa jalaa omtuu dhufee nuun tuquu wal gaachanna jaalalaa sababa keetiin sababa kootiin jennee wal ba'anutu baay'ate addaan hin baanu gargaar fagaanne hiddaa dhiigaa wal guduunfine mee agolfinu koo mee mammaariyacha mee agolfinu koo mee mammaariyacha mee agolfinu kootu mee mammaariyacha mee. Hayyee gaariidha. Galatoomii. Natti toleera sagalee baay'ee bareedaa qabda. Humnas qabda. Ijoollummaas waan qabduuf sichitti bareechitee akka hojjettu hin beeksisa. Jabina qaamaan hojjettamti? Maaliif akkasii jedhe beektaa? Hafuura qabda. Garuu sodaattee kukkutaa turte gidduu gidduutti. Sun immoo ta'uu hin qabu. Sodaan hin barbaachisu. Sagalee baay'ee bareedu qabda. Namatti tola. Inni asirratti hojjechuu qabdu nan si gorsu. Iskeelii wanta jedhamu jira. Dirqamadha muuziqaa keessatti. Rukuttaa isa jennu saniinis. Isa keessaas si duuka bu'aan ture. Xiqqoona jalaa ba'aa turte. Sana hafuu qaba. Kanaaf piraaktisii bareechii godhe. Kanaanis akka kiyyaatti natti toleera. Baay'ee gaarii. Carraa gaarii. Sagalee uumamaan sagalee bareedaa qabda taanaan immoo shaakalaan waa baay'ee waan itti dabaltu jira jechuudha. Qofa isaa gahaa miti jechuudha. Kanaaf waan bareedaa dhagayeera. Innis gaariidha. Waan sirraa'us jira. Waan itti fuufus jira. Kanaaf yaada siif kennamu fuulduraaf sirreessitee dhufuun sirra eegamaa jechuudha. Walakkaatti hafuurri kee ciccitaan ture. Isa kana immoo paawarii kee qabiti sana booda itti fufii jechuudha. Akkasitti himtee riitmikaal ispeeshaali. Riitmii baay'ee baay'een turte. Yaada siif kennamee sirreessitii jabaadhu koottu carraa gaarii. Kanatti hojiin as hojjette baay'ee gaariidha. Sagalee uumamaa kan mataa kee kan ta'e qabda. Garuu gara fuulduraatti weelluma tokko irratti itoo hin ta'in weelluu bu'aa bahii qabu baay'ee jira. Isaan irratti humna kee kana caalaa ilaaluu dandeessa. Kanatti kana gootu immoo shaakalaa fi teeknikaalii gorsa amma sii laatame kana hojiirra hojjiteennaan gara fuulduraatti baay'ee kana caalaa hojjechuu dandeessa. Waan gaariidha kanatti dhiyeessitee carraa gaarii siifata. Galatooma. Sobdoota kana eeyyee fakkeessitoota kana sobdoota eeyyee fakkeessitoota bareedina kootti fayyadamanii jireenya koo balleessan. Afaan isaaniitiin damma keessa isaaniitti garuu summii hadhaa baatanii
Eeyyee. Natti fakkaate. Eeyyee dhugaa natti fakkaate. Yeroo hin bareeda. Maal akkas maali kee bareeda? Maali kee bareeda? Yeroo naan jedhan dhugaa natti fakkaate. Eeyyee dhugaa natti fakkaate. Eeyyee. Eeyyee dhugaa natti fakkaate. Dhugaa natti fakkaate. Nagoyyoomsan. Eeyyee. Bareedina kootti fayyadamanii jireenya koo balleessan. Eeyyee. Eeyyee. Bareedina kootti fayyadamtanii jireenya koo balleessitan. Eeyyee. Eeyyee. Daawitii koo agarsiistuu qaama koo ati kubbaa koo malee yoom keessa koo argisiistaa. Akkam bareedaa jedhanii warra si goyyoomsan warra jireenya keetti taphataniif gatii isaanii kennitaaf. Eeyyee gatii isaanii kennitaaf. Atis bareedina keetti fayyadamtii haaloo baata. Eeyyee haaloo baata. Kun bareedina gubbaa kee malee bareedina keessa kee ibsu. Eeyyee. Eeyyee bareedina keessa kee ibsu. Eeyyee bareedina keessa kee ibsu. Eeyyee haaloo baata. Warra jireenya kee balleessan warra abjuu ijoollummaa kee nyaatanitti haaloo baata. Eeyyee haaloo baata. Eeyyee haaloo baata. Gatii isaanii kennitaaf. Eeyyee nistu. Eeyyee haaloo baata. Eeyyee gatii isaanii kennitaaf. Nistu haaloo baata. Gatii isaanii kennitaaf. Gatii isaanii kennitaaf. Gatii isaanii kennitaaf. Haaloo baata. Haaloo baata. Nistu warra jireenya kee balleessan nistu. Haaloo baata. Eeyyee haaloo baata. Atis haaloo baata. Eeyyee haaloo baata. Eeyyee. Hayyee anaan baay'ee bareedaadha. Fedhiin qabdu kaka'umsa kee waan fiddee dhuftee sadarkaa kanattiif bareeda. Fuulduraaf garuu haala kanaan dorgomuudhaaf baay'ee si rakkisa. Nuti tooftaawwan yookaan dandeettii teeknikaa keessaa gadi fageenyaan hin seenne marsaa kanaaf jechuudha. Fuulduraaf garuu haala ittiin dhuydu waan dhuydeessan in darbite fakkeenyaaf. Tooftaadhaan osoo amma suuta jettee lafa keessee si jalaa gadi naqamu waltajjiillee hin balleessu jechuudha. Kanaaf wantoota kana sirreessi. Carraa gaariin siif hawwa waan isaan jaan immoo dhageeffadhu. Sagaleen kee baay'ee natti toleera garuu iyyuu hin qabdu akkamitti akka dhaga'uu qabu abbaan adreessi gootu sun isa akkasii sirriitti itti yaadi kottu gara fuulduraatti carraa gaarii si hawwa baay'ee bareeda. jaalalli koo qofa miti. Ati barsiiftuu sabboonummaa si jechuun anaaf seenaa. Sabboonummaa kan na barsiifte ibala jaalala kan na jalqabsiifte situ. Har'a yeroo nan biraati dhabu. Jireenyi natti dukkana. Kanaas ati nama qabdu turte. Seeno. Anammayyuu sin jaalladha. Anammayyuu
laphee koo keessa jirta. Waan tokkoon siin jedha. Qubeelaa kee irratti qubeelaan dabaladhu. Ijaan si ilaaleen dubara biraan ilaalu. Hirbiidha. Eenyu maqaan kee? Eliyaas Eeliyaas. Baay'ee bareedaadha. Miira jechuun siif galee jira. Kana caala sirraa eegna. Waan gabaabaa, bareedaa, waan guutuu ta'een arge jechuudha. Anaaf akka sadarkaa kanatti baay'ee bareedaan jaa waan isaan sin jaan immoo dhageeffadhu. Kaasimee suuraa sana. Garagalchi. Beekeedhaan Garagalchi. Jaalalleen tee tanaa? Garagalchi. You see? akka mul'anne. Innaa cinqamtu argaan ture. Kun ta'uu qabu. Ati innaa dhuftu waan hojjetu sanaaf of kennitee lafa kaa'uuf jettee deebista akka mul'anneef. Aktingii keessaa baatee waa biraa yaaduu hin qabdu. Si galee firii taatee hojjechuu qabda. Guuttachuus qabda. Gama biraatiin immoo kun xiqqoo wannoos ta'a sheem hin godhamu waan akkanaa. Tole fuulduraaf waa biraatiin wal argina. Baay'ee bareeda akkaataan itti qopheeffattee sirbii filattes baay'ee gaariidha. Akka jalqabbii keetti baay'ee bareedadha. Kan ammoo sirriitti cimsitee fooyyessuu qabda. Waltajjii otoo seera qabeessaan shoogoote itti fayyadamte waltajjii otoo itti fayyadamte seeraan. Tokko kanadha. Lammata immoo humna itti kennitee addaan otoo hin kutiin of dadhabsiisuun kun hafuura nama kuta. Yeroo tokko immoo
haalatti aara galfachaa waltajjii seera qabeessaan qabattee bareechitee ittiin hojjettu ni jira jechaadha. Waan akkana fooyyessitee otoo dhuftee bareedaa. Kan biraa immoo uffannaan kees gaariidha hin bareedan miidhagaa warra mugar fakkaattee dhufte. Gaafa waltajjii gubbaa irratti baatu fuulli kee ifaa ta'uu qaba. Uummanni silaalee gammada waan ta'eef kanaafuu kana sirriitti yeroo lammataatti fooyyessitootu ammaaf gaariidha. Uffannaan kee haalaan bareedaa, shubbisni kee illee gaariidha, humna qaba akka kootti yaada kootti kuni humna gaariidha kan inni qabu. Garuu gidduutti sodaa argaan ture sadatti. Sodaa keetirraan kan ka'e harka tokkoon dugda kee akkas qabattee harka qoon immoo qabeessa akkatti qabattee turte. Kan lammaffaa immoo yaadni si kaasumaa inni waltajjiin kun asii kaasee ammaa asii kan keeti. Irra kaattee irra burraaqxee akka feetetti nutis uummata hundumaayyuu gammachiisuu qabda. Ati garuu jalqaba dhuftee as dhaabattee asumatti kan fixxe. Rukutaa tokko gara rukutaa tokkotti yoo dhuftu gidduutti riitimii keessaa bahu sirriitti argeetiin jira. Kanaaf kana sirreeffadhu fuulduratti kana mooyyuu sirreeffattee gara fuulduraatti akka dhuftu marsaa lammaffaatti si agarra jedheen yaada akka kootti galatoomne. Ashita qacalee yadurboo magaalee hin fedhuu si malee. Ashita qacalee yadurboo dumbooloo hin fedhuu si malee. Wayyaa shaggeetu adaamaa jirtu. Wayyaa shaggeetu galamsoo jirtu. Wayyaa shaggeetu harargee jirtu. Sibiira dhufuuf waan daraartu. Salaaman jedhaa bakkuma jirtu. Ashita qacalee yadurboo dumbooloo hin fedhuu si malee. Ijoolleen fincaa horroo ganna daaktuu bishaaniiti ganna daaktuu bishaaniiti. Ijoolleen bara kanaa nama yaaddu nyaattuu midhaaniiti nama yaaddu nyaattuu midhaaniiti. Xaafii adii qulqulluu baabura daaksifannaa baabura daaksifannaa. Amma wajjin bubbuluu macaafa laalchifannaa macaafa laalchifannaa. Abbayiin abbaaroo. Maa wasiilanaa ta'ee jaaladhee dhabuun kunis maa barsiisanaa ta'ee shufeerichi maal godhee xiyyaara qilleensa tukaachisa shakkituun bara kanaa baraanaa bineensa na nyaachisa hiikas koombi hiikas koombi hiikas. Ayyee gaariidha. Garuu rukutaa keessaa ba'aa turte sirriitti yaaduu qabda. Hojjechuu qabda sirriitti vokaal eksersaayisii gochuu qabda. Kanaan achi filannoo keessa otoo immoo jijjiirrattee natti tolan akka kiyyaatti. Asirratti kana sana siin jechuu baay'ee hin dandeenye. Yeroo biraa yeroo dhuftu filannoo keessa sirreeffadhu. Kanaan achi homaan jedhu gaariidha. Yoomis baay'ee waan of sirreessuun sirraa eeggamu baay'eetu jira. Kun aartiidha, muuziqaadha, waan baay'ee of keessaa qaba. Kanaaf mee shaakala jechuun ofii keetti shaakaluu qofaa miti dhaga'us. Muuziqaa hundaa dhaggeeffadhu sirriitti. Baay'ee shaakalii itti fuuftee taanaan of sirreessii qoottu. Tokkoffaan sirbuma dhiyeessitee jalqaba yeroo dhaggeeffattu maaliin dhaggeeffachuun irra jira kan jedhu. Jeedaloo dhaggeeffachuus irra jira. Jeedaloon isaa maal jedha? Eessatti ol ba'ee eessatti gadi bu'a? Walaloon isaa maal jedha? Ashiittaan nama jettee walaloon isaa amma isa jettee wajjin tokko miti. Sirba beekamaadha. Lammaffaa irratti immoo sirba isa tokkotu seeraan hin xumuriin gara biraatti darbu sadaffaattuu darbaa turteeti. Kun hanqinadha. Yeroo sirba tokko shaakaltu akkamitti akka shaakaluun sirra jiru baruus sirra jira. Kanaaf hanqinni keenya sirraa mul'atu kanadha. Yoo sirba dorgommiin dhufa jettu sirba tokko bisheessiteetu sirba isa bisheessite sana dhufteetu waltajjii irratti kan dhiyeessuun sirra jiru. Garuu ati tokkotuun fixiin tokkotti dabartee isa tokkotuun fixiin tokkotti dabartee jarjarsuudhaaf fedhii guddaa keessa kee jira. Fedha kee kana immoo shaakalaa fi teekniikii muuziqaa fayyadamuudhaanidha kanatti bu'a qabeessa ta'uu dandeessu carraa gaarii siif ta'u. Kun sagantaa bashannansiisaa fi hawwiidhaan eeggataa turtan Hegeree Taalanti Shoodha. Hegeree Taalanti Shoo Inistituutiin Aartii Oromiyaa OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyeessudha.
Maarree isinis mana keessan teessanii dorgomtoota kennaaf murtee mataa keessanii akka kennaa jirtan barumsa irraa argachaa jirtan bashannanaa akka jirtan abdii qabna. Akkasumas dhaabbileen oomishaa fi tajaajila keessan beeksifachuu barbaadan bilbila kanaa gadiitiin bilbiltanii dhaabbata keessan beeksifachuu ni dandeessu. Akkasumas dorgommiin kun galmeensaa hin xumuramne. Namoonni galmaa'uu barbaadan bilbila kanaa gadi jiruun bilbiltanii galmaa'uu dorgomuu ni dandeessu. Hegeree taalent namoonni dandeettii aartii qabna jettan kamiyyuu sagaleedhaan, shubbisaan, taatummaa yookaan aaktingiidhaan, daansii ammayyaatiin namoonni dandeettii addaa qabna jettanis hirmaachuu ni dandeessu. Hegeree taalent. Yaada balee jennaan kuullee kudaama meeqatu daabalee qalloo kudaama meeqatu daabalee eegasii wallabee kunoo shankoora naan irradhee malee qalloo shankoora naan irradhee malee tulluu jalaa kuullee kudaaba hiitiin na boojitee qalloo kudaaba keetiin na boojitee. Qoricha naadhaamii kuullee shankoora waan ittiin obsitee qalloo shankoora waan ittiin obsitee. Abboo tamboon baddee maallugdi yaraa tungana mallee dhufee galgala deebi'ee fakkaadhe marattu. Kajaalala beektu hin araade jetti kajaalala hin beekne hin maraate jetti. Ka qotte qabda? Jaalali kennu mi'oofta kaadammaa haayoko armeeko si jaala hundumaa jaalali kennu mi'oofta kaadammaa haayoko armeeko si jaala hundumaa. Anume god oliga dikate nana godistule hilma ke ajate nama gatatule kama ke vitate la feti haftule afura ke na wan fete tatule. Oman jedhu garuu akka sagalee qabdu sanaan fayyadamaa jirtu itti fayyadami baasuun dandeessa hojjechuun dandeessa shaakala baay'ee sirraa eega baay'ee jechuudha maaliif akka muuziqaatti riitimiinis jira rukuttaasa jennu sana iskeeliin jira osoo danda'ame meeshaa argatteellee wajjin qochuu dandeessa taanaan baay'ee bareeda ta'a sagaleen kee jedhee yaada qaramuu barbaada hin qaramne hin hafa baay'ee si hafa kanaanach carraa gaarii. Makolfat wapi siaken jirat ashama dubatani mo Hello ada jaltu akka naguma jira eda sittinimne mucaa kuno Facebook inaletta sausani isabirande me sanna qatare eni isabirande nenjade Wani dugani farsoon jira eda farsoon jiru bakka fikranyaan koo dhufen ajaja tole hala ada jaaltu amala keetti na baraachi dhaqee farsoo siin jedhu seete eeni maaloo amma dhifutti lallabbeen akkatti na laatti dhufe kootta fikirii Cut! Naguma! Oh, jirta ahí. Oh, Naguma! Jira! Cut! Hai! Akam! Jirta ahí. Number ahí. Mari erga bara megati Facebook ida nata saan turre. Ara kabit simbe kuna jattare. Wanna jajamu da farsor inju Mirinda. Hoga yamo Mirinda laga nufit. Indugo malapaka indugo
jed lama nu fida lam mamai ego anani mamai ta mamai mali ko tu mama fakat mali ko tu mama fakat asinjen kaya na me mas kale kale mama anjata gali ta kaw ke tin mamai tikbe nanjema inna natre indem thai lai sina kara na sitte आज से कर चल जरा सीधे में चल इंडेम सीमांत सीधे में इल्मो कैसा नहीं मालिक ये थारे पक्का मालिक ये थारे पक्का कैसी है सिंगल चल जे सीधे में ला फिक्र है ओए बस आने चला गए फिक्री बड़े फिक्री को Serambu dah, sini ke serambu. Ini, banding je. Halo. Ay mama. Ate masuk deh. Masuk deh, masuk deh. Menemani model. Cepat. Gambar sugar mami dah. Ki budami makan ke? Abu ani hedu masih jalan deh. Amma andura dalai deh beta. Sati? Sabbatat. Akasi. Hawi so kaisa jirta? Laki gumi. Gumi? Okay. Baay'ee bareedaadha. Namuma ammaan dura sirriitti shaakalee beeku, sirriitti dalagee beeku, haalli ittiin hojjetu, gochaan haala ittiin ibsitu, kanaasanii waan sinjoo takka illee hin qabu. Kana hogguun sinjoo garuu dorgommii guddaatu si fuuldura jira. Akkuma eegaree ilaalte kanatti abdii guddaa sirraa qabna jechuudha. Abdii guddaa sirraa qabna kana caala hojjettee bahuudha qabda. Aartii Oromoo keessatti namoota sadarkaa tokkoffaadhaan eegnu keessa si tokko jechuudha. Kanaafuu isaan immoo waan siin jaan dhageeffadhu. Kibbu ani waan hin jiru hin qabu. Waaqayyo si haa guddisu. Deen. Kas si duuba jiran ciccimoon kan akka keetitti ciccimoon jiru. Maaliifuu akka Oromiyaatti miti wal dorgommiin kun kan jiru. Akka Oromiyaatti Oromiyaan babal'oodhaa guddoodhaa. Oromiyaa bakka bu'anii aartii Oromoo guddisuudhaaf guyyaa guyyaadhaan sirriitti hojjechuudha ogeessa wajjiniin. Anaaf natti tolteetta. Immaama baay'ee natti tolteetta. Ogummaa kana keessatti namoota iddoo guddaa ga'an jedhee abdadhu keessaati tokko. Dandeettii kee halkanii guyyaa ofirratti hojjedhu xaarii waan kana caalaa humna kana caalaa akka qabdu nan beeka. Cim. Anis daamsi konnumu natis daamsi goyu kusingalee natis daamsi goyu kusingalee. Anis jaaladhee rafuun halkanii guyyaawwa lalaa malee halkanii guyyaawwa lalaa malee. Habooteen gologoluu cokorsaan irraa ga'a lalaa malee cokorsaan irraa ga'a lalaa malee. Garan jaalatee rafuun halkanii guyyaawwa lalaa malee halkanii guyyaawwa lalaa malee. Makiinaa walloo dhuftu tumbicha datuna rungaadedha tumbicha datuna rungaadedha. Abbaa fiiti jaaladhu ani maanan oolu naggaadedha ani maanan oolu naggaadedha. Marsaa fi shaggaar qarree atarree tarreewa. Linda barre ya tarre wa linda barre. Eso. Dhaggeeffattaa jechuudha muuziqaa. Miti kun immoo dorgommii keessaa isa tokkodha. Isa hojjennu irra caala ni dhaggeeffannu baay'ee nu fayyada. 50 almost dhaggeeffachuuf hojjechuun. Dhaggeeffatta sirriitti taanaan hojii irratti akka kanatti sitti salphata. Gaariidha baay'ee jaalladheera garuu akka koomentiitti immoo akka rommuu wayii jira hin hollatta sodaa ta'uu danda'a yeroo jalqabaa waan ta'eef ishee dhiisuu qabda
እና yeroo dhukkubsachiiftu maal jettu baay'ee namatti tola. Irratti dhiphattee cinqamtee hojjetta annatti toleera akka kiyyaatti. Garuu ishee hollattu sana afuu qabdi. Firii taate waan irratti dadhabde sirriitti nu dhiyeessuu qabda. Baay'ee abdii sirraa qaba. Haga dhumaatti hin deemne yaada. Carraa gaarii. Rakkoolee sitti himnu immoo sirreessi cimiitii itti fuufi. Meejarii keessaa yeroo tokko tokko sagaleen kee ba'an ture. Maybe lack of confidence isa ta'uu danda'a. Isa kana sirreessiitii feel free bakka. Kanaaf isa kana sirreessiitii haala gaarii itti fuufi yaalii carraa gaarii. Tasgabbii guddaa qabdaa baay'ee gaariidha kunis. Tasgabbii jechuun yeroo weelluu tokko weellistu haala tasgabbeessaanidha. Jarjarsuu malichaadha. Hanqina keeti kanan jedhee kanan sii kaa'ee darbu immoo yeedaloo hojjettu keessatti bakka dhaqee yeedaloon sun qubatu jira. Kan laftinni dhaqee qubatu jira. Iddoo sanattis yeelaa jiga sagaleen. Kun immoo dhaggeeffachuu fi shaakaluu irraan kan dhufudha. Qubannaa sagalee kana gara fuulduraatti sirreeffattee iddoo guddaa gahuu dandeessa siin jedhaa carraa gaarii siif haa ta'u. Allaatti baaligula risaa baali sharaara gadee lubbuu marara goota dhugaa marara. Gadee lubbuu marara goota dhugaa marara dubbii garaa koo keessaa makkamiin hangeerara silaa garaan na yaada akkamii tanaada. Faradoo bonaa taane tabba ba'uu dadhabne reedulloomte taane mogolee nu qallatte. Reedulloomte taane mogolee nu qallatte durba ulfoofte taane tabba ba'uu dadhabne. Qotannee gumbiin guunne darbaa namaa eegganne. Gaariidha wanta ati qabattee dhufte sagaleen kee sagalee aadaa qabda. Sagaleen uumamaa kee sagalee kana irratti immoo karaa ogummaa muuziqaa maaltu dabalamu ture maaltu si hanqata kan jedhu iskeelii jalqabdeen xumuruu dhabu iskeelii tokkoon jalqabdee gara biraatti geessuutu jira. Kana akkamitti sirreeffattaa gara fuulduraatti vocal exercise yookiin shaakala sagalee hojjechuudhaan wantoota kana sirreeffadhu. Gara biraatiin immoo kana qofa itoo hin ta'in weelluu kana qofa itoo hin ta'in weelluu biraadhaan sagalee kee of ilaaluus sirra jira. Kanaaf gaariidha wanta ati fidattee dhuftee carraa gaarii. Diinaa ol eessaa dhufte? Shabaka baana Kuyyuu. Hayyee diinaa ol yaadni sii kaasuu ani siif maa inni ati amma umriin kee ijoollummaa kan jedhamu keessa kan ati jirtu. So kana ol hojjechuu dandeessa akka kootti humna qabda otoo hojjettee jechuudha kana irratti. Shubbisa innaa shubbistu amma kun dorgommiidha waan ta'eef jechuudha. Tokko mul'istee daqiiqaa baay'ee irra turuu qabdu hamma ta'e. Achiin gara shubbisa gosa biraatti jijjiiruu qabda. Daftee immoo gara biraatti jijjiiruu qabda. Yoo hin taane garuu nutis warra namni daawwatus immoo inni uffaa jechuudha. Kanaaf muuxannoo si ta'a gara fuulduraatiif daftee sakandii amma sakandii 7-8 isaa ta'u ofii qabattee jechuudha. Daftee jijjiiruu qabda. Shubbisaan tokko gaafa kophaa dorgomu yoo garee hin taane jechuudha. Dandeettiin isaa cimaa yoo hin taane miira qofa yoo ta'e qabxiin isaa jalaa gadi bu'a. Kanaafuu shubbisa qofa miti hojiin kaminuu miira qofa ta'uu hin qabu. Dandeettiin itti dabalamuu qaba. Kanaafuu atillee miira kee kanarratti otoo dandeettii itti dabaltee shaakala guyyaa itti goote umrii daa'imaa irra waan ta'eef boru gara fuulduraatti shubbisaa cimaa kan bareechaa fa'aa bakka bu'u ta'uu dandeessa. Kanaafuu seequllee itti dabaluu qabda. Amma al tokko immoo kaameraa sodaattee cinaa akkas ilaaluu faatu jira waan ta'eef isa kana sirreeffadhu gara fuulduraatti guddattee shubbisaa gaarii taatee si arguu danda'a waan ta'eef kana sirreeffadhu yaada nama sii kaasee gaariidha. Waa gaarii qabattee dhuftee waltajjii jechuun jalqabbiidha waan ta'eef garuu waltajjii qarqara qabattee dhaabatte. Qarqara qabattee dhaabatte waltajjii atoo waltajjii asiif achi naannoftee seeraan waltajjii qabattee hojjette bareeda akka yaadattan si kennu barbaadu. Lammata immoo hojiiwwan uumee ofii keetii itti daddabaltu jiraame
humna qabdaa hojjechuu dandeessaa garuu sirbichi sin sirbisine sirbas filachuu qabda sirba gaarii sirba sirriitti amma akka si'aayina argattee hojjettutti hansi wajjin hin deemu sirba si wajjin hin deemu filachuu qabda kan biraa immoo ijoollummaa qabdaa kaataan uffannaa keetii sirraa bareedaa boru akkuma isaan yaada sii kennan nama cimaa taatee si arguu barbaanna anaaf akka jalqabiitti gaariidha yeroo itti aanutti argina. Naga waqaatu. Ganama kana mura kana keessa maal hojjeta? Ani kun hiriyaa kee naan hin jedhin. Ani hiriyyummaa kee wallaalle. Garuu dhuguma naaf yaaddaa taana qofaa kootti na dhiisi. Na dhiisi. Mayumitti gaddita? Amma yoomitti gaddita naan jette? Siiniif wanti uumamee sun hunduu wanti yeroo sumatti daggatamu kan irraanfatamuudha miti? Anaaf garuu manaa bara baraa. Yeroo xinnoo jaataa kanaaf dhiisiti amma lubbuun duratti nan gadda. Amma lafa kanarra duratti uffata gaddaa kana nan uffadha. Sigaan na hin jedhina. Ani namni bakkeen naan kun innaan saarii wankuu baay'ee jaallata. Inni immoo bisaan na jaalchisee kan na jaallata. Harka gootii. Harka gootii hin galaafadhe. Kennaan koo badii gootiin ifa mana qabate. Eeyyanaani balleessee jaalala keenya caalchifatee dhiba mana gaafachuu dhufe. Sammuu kootiin noo kana qosaaf jedhee yaade. Qosaaf ture garuu qosaaf ture mana. Innaan kurra deddeebi'ee na kadhate. Maaloo yeroon kun yeroo itti waamamnu miti. Yeroo jila keenyaaf karoorsiinu laayine irra deddeebi'ee na kadhate. Ani garuu dugda koolitti galagalfadhe. Kennaan koo kana dhaqee naasuudha. Tattaamti amantaa kan inni argamu gale. Saganti konkolaataa. Saganti konkolaataa nagee. Kennaan kun namarratti diriiree ture. Uffanni isaa guutuu xiqqaan booddamee ture. Mataa isaa ol kaatee. Qosaaf ture. Sinaamuun barbaadu. Kennaa koo qosaaf ture hin jedhe. Garuu isaa barbaadee ture. Ija isaa keessa akka inni waan itti machuuf ture nan arga. Hafuura baafachuu dadhabe. Kennaan koo narga
Eenyu maqaan kee? Nadhi Salamuun. Nadhi. Nadhi dhuma dheessite. Ajaa'iba qabdu dhugaa. Waan itti yaadame, waan qo'atame, waan yeroon itti laatame bareeda. Galatu. Haala ittiin fayyadamtee illee waltajjii hundi isaa bareedaadha. Kanaaf kana caala sirraa eegnaa jechuudha. Har'aaf hedduu bareedaadha. Humneechaan immoo waan sinjoo dhageeffadhu. Jechoota imimmaan wajjiniin si jalaa akka hin liqinfamne sirriitti yaadiitii dubbadhu. Isteejii akka qabatte baay'ee bareedadha. Waa'ee gaddaatii, waa'ee boo'ichaati kan sirriitti argine. Isa itti dhufutti immoo haala gara biraatiin nu ajaa'ibsiistee dheetan yaada. Carraa gaarii siif haa ta'u. Galatooma. Asalaan gara cilaalu uffadhuuna sirbijaanu. Asalaan gara cilaalu uffadhuuna sirbijaanu. Gosti koo jahaloodee uffadhuuna sirbijaanu. Si malee qabu koodee uffadhuuna sirbijaanu. Gosti koo jahaloodee uffadhuuna sirbijaanu. Asalaan gara cilaalu uffadhuuna sirbijaanu. Ila horaa galaa boorri kee maaree humbaa jettee waatilee. Ila horaa galaa boorri kee maaree humbaa jettee waatilee. Humbaa jettee waatilee. Jaabbile. Gara fuulduraatti irratti qophaa'itii shaakaliitii maaltu na barbaachisa kan jedhu irratti qophooftee shaakaltee yeroo biraatti yoo dhufte wayyaa carraa gaarii. Wamali nu dhibee jenne bitaa mirga. Wamali nu dhibee jenne bitaa mirga. Karaa sirrii dhiisne maaliif deemnaa moggaa? Maaliif deemnaa moggaa? Lay 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 lay. Rabbi moo namumaa kan seera jallisee lay 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 lay. Waaqa moo namumaa kan seera jallisee lay 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 lay. Ati keenya takka maaltu addaan nu baase? Ati keenya takka maaltu addaan nu baase? Maaltu addaan nu baase? Lay 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 lay. Lay 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 lay. Fedhii keef qabiinsi waltajjii kee baay'ee namatti tola. Sodaan hin jiru of gadhiisteetu kanatti weellistee. Haa ta'u malee garuu sirba filatte kana eessaan jalqabaa akkamittan jalqaba kan jedhu irratti yaadne. Maaliifidha jalqaba bakka meeshaan galuu galteeti. Bakka meeshaan galuu galte isa booda isumaan immoo itti fuftee. Lammaffaa irratti immoo roqomiinsa sagalee vibration kan jedhu baay'ista qillaaxii irratti dabalta. Kanaaf kana teeknikaalii kana sirreeffattee fedha qabda. Riitimii keessa haalli jiru homaan jedhu. Garuu filannoo biraa immoo filattee kamtu narraa deema isa jedhu ofii kee filattee kanaan gara fuulduraatti fooyyistee deemus irra jiran siin jedha. Hayyee gaarii baay'ee bashannaneera natti toleera. Sana siin jechuu koo garuu akka baay'ee firii taatee taphachaa turte. Kun hin barbaachisasi namatti toles. Garuu achi faanaan dhuftee qisa hojjechuu baattee natti tole. Of daddabseetta immoo intiroo isaa hojjettee dura meeshaan hojjetu hojjettee jechaadha.
Kunammoo sirraa beekamu. Si dadhabsa yeroo vookaalii keetti galu. Tole kana dhiisuu kun. Sun kan meeshaatti meeshaadhumaaf haa dhiisu. Asirratti si rakkisa yeroo sagalee keetti dhuftu jechaadha. Iskeelii keessaa ba'aa turte inni irratti hojjetamuu qaba. Artistii Alii Birraa, Dooktar Alii Birraa kabajamoo guddaa waan baay'ee keessa darbee waan meeqa nu barsiisee waan meeqa nu agarsiisee miti baay'ee kabajnaa. Kanaaf hojiin isaa sirriitti kabajamee sirriitti yeroo ba'u isattis hin tolan illee miti. Nama qabadaa nama lafa kaa'ee darbu nuun jedhanuun illee. Eegale kanaaf konfiidensii kee baay'ee namatti tola. Kanarratti garuu dandeettii osoo itti dabalame. Inni hojjettaa hin beeksifta. Humna qabda. Bareechi shaakala. Kan muuziqaas kan weellisaas taatee hojjetaa turtee firii taatee hojjetaa turtee stage performance gaarii ture. Teeknikaalii garuu waa baay'ee sirreessuun sirra jira jechuudha. Speeshaalii facial expression muuziqaa tokko baastuu cinqama baasuun sirraan hin argamu. Firii taatee akkuma jalqabdetti haaluma saniin fufuun sirra ture jechuudha. Kanaaf yaada sii laatamee sirreessii shaakalii of sirreessii qoottuu carraa gaarii siifatu. Dhiifa manaan godhin ani yoomuu siin tolle. Michuu dhugaa yaala seekoo magaal qalloo ko. Jaalalli kennuu mi'oofta kaadamaa. Hashita qacalee yaa durboo dombooloo hin fedhuu si malee. Wamalli nu dhibee jennee bitaa mirga. Wamalli. Anis daamsi konnumu natis daamsi goyu kusin galee natis daamsi goyu. Allaatti baali gula. Eeyyee dhugaa natti fakkaate. Yeroo hin bareeda maal akkas maali kee bareeda maali amma yoomitti gaddisaa nan jette siiniif wanti uumame sun hundu Halloo haadha caaltu akkam nagumaa jira. Hordoftoota keenyaa takka lama jenneetiniin kunoo sagantaa xumurarra geennee jirra. Egaa sagantaa keenyatti akka bashannantan barumsa irraa argattan akkasumas murtee mataa keessanii kennaa akka turtan abdii qabna. Sagantaan keenya galmee isaan xumure namoonni hegeree taalantii irratti hirmaachuu barbaadan ammas bilbila kanaan bilbiltanii galmaa'uu ni dandeessu. Egaa hordoftoota keenya sagantaan har'aaf qabanne kanuma namoonni dhaabbileen ispoonsar ta'uu barbaadan tajaajilaa fi oomisha keessan beeksifachuu kan barbaadanis bilbila kanaan nuuf bilbiluu ni dandeessu. Hanga torbeetti aboo hegereen keessan haa milkaa'u. Fayyaa nu ta'a. Horaa bulaa.